እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። አማርኛ ነው የማወራው እና ዛሬ በጣም ደስ ይለኛል። እግዚአብሔር ይመስገን። ለኛ ያሰምነው በብዙ ነበረ ግን በዓልን አስመልክተን የተወሰኑ ሰዎችን ለመርዳት አስበን ነው ማለት ነው። አቅም የሌላቸው እንደዚህም ደግሞ ከጎናቸው ሰው የሌላቸው ሰዎችን ፈልገን ለመርዳት አስበን ማለት ነው። እናንተ ተጠቃማችሁ ስለተገኛችሁ ደስ ይለናል ማለት ነው። አመሰግናለን። ይሄንን ደግሞ ያደረግነው የአገልግሎታችን አለ። ከዛ አገልግሎት ከተወሰነ ልጆች ጋር ተነጋግረን ነው ማለት ነው። እናንተ እነዚህ ሰዎች መረዳት አለባቸው ብለን ብዙም አይደለም ጤፍና አንድ ዘይት ነው ማለት ነው። እናንተ ድጋፍ ማድረግ የነበረው በብዙ አስበን ነበር ግን ብዙ አልቻልንም ማለት ነው። ያው انا حسابون واجا አሜን كلمه حسابون واجسنا አሜን كنت في ناقال واجسنا እኔ ፓስተር ጻሊ ጀደማ ተጃጅለ ከኛ ካን ኦገኑ ይሰራል ናይ akkuma amma dubbatamaa ture namoota rakkatan namoota akkasii gargaaruudhaaf gara iddoo kanaatti dhufnee jirra. Maqaan keenya akka walitti qabamatti dhaabbata guddaa ta'e yookaan immoo baajata hedduu qabaannee namoota gargaarreen jaallanna ture. Garuu hammuma humna keenya tajaajila wantoota tokkummaa amantoota oolaanii jedhamee kan dhufan jiru kan dhiyeessinu yoo akka yaannetti ta'uu baatellee amma dandeenyu fakkaatanii waan tokko sinii godhaadhaaf miti. Garuu wanta nurraa eegamu akka sagalee Waaqayyoottis namoota rakkatan gargaaruun akka wanta Waaqayyoon gargaaruutti sababa ilaallu yookaan akka wanta Waaqayyoo kennuutti sababa ilaallu fi bifa kanaan gooneerra jechuudha. Innaasuma keessa immoo kan jechuu barbaanne tarii namoonni yeroo tokko gaafa namoota gargaaru gargaaraniif miidhagtaa fudhachuuf kan jedhamu jiraachuu danda'u. Garuu kana miti asumatti namoota rakkatan gargaaruun keessa keenya keessa jiruu fi amantaa kamitu illee amantaa kamirraa kan dhufan goota kamiin yoo ta'u gargaaraati kan jiru. Asuma keessa garuu yoo fedha keessan ta'ee namoonni tarii gooftaan qabne isin gidduullee yoo jiraatanii gooftaa Yesuus Kiristoosiin fayyisaa lubbuu keessanii godhatanii nutti tola. Inni kun fedha keessan malee kanaaf miti kan goone akkasiin kanatti hin fudhanne sabbii guutuu qabna.
maaliif jennaan waaqayyo sin jaallata nus sin jaallanna sanu jaalala obbulummaa sin jaallannu irra kan caalu waaqayyo baay'ee sin jaallata sababa nu jaallatuuf immoo tokkicha ilma isaa jaallatu gara biyya lafaa kanaatti gad ergee biyya lafaa kana dhufuun isaa immoo isatti kan amanu hundumtuu jireenya bara baraa akka qabaatuuf malee akka baduuf miti. Innaa gamanumaan jaalala obbulummaa kan isiniif qabnu gara isaatu dhuftanii bareedaadha. Garuu kan kana goone isin gargaaruudhaaf jechuu barbaanneeti waaqayyo bara keessan jireenya keessan eebbisu kan nuti isin gargaaru immoo akkuma obboleessi keenya dubbataa ture zayita liitirii tokkoo fi xaafii kiilogiraamaa 20dha. Kun ammoo humna keenyaatti kan isin gargaaraa jirrudha. Waaqayyo jireenya keessan isin eebbisu. Namoota tarii kana keessatti hirmaachaa jiran illee waaqayyo isin eebbisu. Kanuma nu yaaduun keessan. Sinaa jiraachisu immoo. Akkuma coosikaati. Qooshiin egaa masallitu. Amin. Ya, Bezaru merah balik. Kami facent. Naga. Guyyaa har'aa gargaarsa isiniif godhameefi dursa maqaa keessanii fi amantaa keessanii isaan fudhatan jedhama. Amantaan koo isaan maqaan godhaatan yaadatu. Guyyaa har'aa gargaarsa isiniif godhame kanaaf gammachuu kan fakkaatu. Gammachuu guddaan sinii qaba. Baay'eetti isaanuma wajjinan ture isaaniin illee baay'eetti illee guddaa gammachuu guddaan qabaatu. Guddaa baay'ee ani waldaa kanas asuman tures isaanuma wajjinan ture. Baay'ee isaaniin baay'eettan jaalladha isaaniitiin baay'een ture. Baay'een isin jaalladha ammayyuu isinaa jiraachisu waaqayyo kanan jedha. Gooftaa. Ada sejarah tu, amantaa kami wajib sejarah. Amantaa waktu itu, kami berada. Guyyaa har'aa gargaarsa isinii godhameef sababaanis wanta sitti dhagahame. Baay'ee waganaaf dhaqqabuun baay'ee dasna jedha dhuguma. Anis bakka itti waaqeffadhu garuu hin jira. Gargaarsa hin beekne isa dhugaaf gargaarsa jedhamu jiruun bira waaquma bicha waaqeffannee deemna malee. Isin immoo galatoomaa waganaaf waganneen dhaqqaba kan jedhan sun wagan daraash ነው የሚባል ነገር አለ። ደረሳችሁ በእግዚአብሔር ይስጥልን ኢየሱስ ይባርካችሁ። Amin. ጸጋ ይላችሁ። Baay'ee singalatu ammallee baay'ee ስሜ መሬም ይባላል። ሙስሊም ነኝ። ከዚህ ሀናን የመጣሁት ያው በእርዳታ ነው የመጣሁት። አላህ ይስጣችሁ፣ አላህ ይጨምርላችሁ። ያው በወጣው የሚተካ ደህና ነን፣ ሰላም ነን። በዚህ ድጋፍ የተደረገላችሁ በዚያ አስመልክቶ ያላችሁ ምልክት ደስ ብሎኛል። ፈጣሪ ደግሞ በአመት በአመት ደግሞ የሚሰሩ የሚጨምርላችሁ ፈጣሪ ያርግላችሁ፣ ፈጣሪ ያስደሳችሁ። አመሰግናለሁ። kanuma yaaduun keessan baay'ee Tabarak.
Nagaan nutti jecha maqaa keetii fi iddoo dhufte. Maqaan koo Dastaan Gosan jedhama. Kan beekamu Oromoodha. Magaalaa Zamantii keessa. Ijoollee gargaarsallee gadaan ta'e kophaa dhufan isa. Kan argachuu kootti baay'een gammadee gaafa dhaga'u. Kanaan dura jechuun otoo dhaabbatatti nama akkasii na gargaaru argachuu yaadaa turtanii kan argachuu kootti baay'een gammadee Waaqayyo sinaa eebbisu. Waggaa nagaa sinaa qabu waan kana waan hin jedhee dinqata isaatti ta'e waan ta'eef waan hin jedhee ibsuun qabu baay'ee eebbifamuudha. Baay'ee namatti tola. Waldaan ati waaqessuuf wanta kennaatu. Naaf gaazexaan jedhee sii godhame kanaatu baay'ee gammadna. Kanaaf ergaa qabdu. Ergaan qabumaa Waaqayyo sinaa eebbisuu itti nuffaan jedhan. Caalumaa caalatti yeroo akkatti namni isaati yeroo kanatti waan hunduu waan ulfaataadha jireenyumatti illee. Kanaaf yeroo maratu waan akkasii itti fufee waan gargaarsa akkanaa jiraate namatti tolu. Baay'ee eebbifamaa galata. Illee gargaaramuu keessatti guddaa gammadna. እኛ እኮ ልናግዝሽ ነው የመጣነው። እሺ የምን አታለቅሽ አታልቅሽ። እሺ ማይሽ እኛ ልንረዳሽ ነው የመጣነው። ለምን ታለቅሳለሽ? ማልቀስ የለብሽም። እሺ ይኸው እቺን ይዘንልሻል። እሺ ብዙም ባይጣ እሺ ማይሽ ለወንች ለበዓል ይሆናላችሁ። እሺ ልጅን መሸከም አትችልም? አይ እንደዚህ ባቅፈሽ እንደዚህ ብላቆች ልት አይ አልጋ ላይ ካለና አቅፎ ወደም አንቺ ነው የሚያምሽ ወይስ እሱ? አንቺንም ያምሻል? እኔም ክንዴስ ጭንቅላት ነው። ለምን በጣም ስለሆነ ማንሳት ነው ትችል ኦልካሱ እንደንደሱ ባይ ልፋታ ሰሙሳቱ ባይ አቻን ተፈረጀን እንደረዱሽ እናረጋለን። እሺ በቃ አንተ ተሸከሚና እናይዋለን። ለምን እዛው ያጣው እኮ ተስፋነሽ እንዲረዱሽ ነው እንጂ እኮ ወይ ሃይማኖትሽን እንዲቀይሪ ወይ የሆነ ነገር እኮ አይደለም። እሺ እሱ ያራስሽ ነገር አይደለም። እሺ እንዳይመስልሽ በቃ እንዲረዱሽ ያ ነገር አይደለም። እሺ አስገረግልሽ ፊቱን ሳይ ስንት ወር ነው? አንድ አመት ነው። አመት ነው። አንድ አመት ነው? ቆሰለ እንደዚህ ጋር አዎ የተሰፋው አታልቅሽ። እሺ በቃ እግዚአብሔር ይረዳሻል። እኛ ምን እንችለው እንረዳሻለን። አኪም ቤት ምን አሉሽ? በቃ የህዛን እንደዚህ ቆሰለበት ከዛ ስለሆነ አለ እየሄደን ነው ከሆነ ቀጠሮ አልፏል ሄደን ነው ቀጠሮ አለፈ? ለምን? በቃ ምን ነው የለም ዶሮ መመላለስ ስለሆነ ሄደን ነው ትራንስፖርት መቆም በኮንትራት አንዴ እንተመለ ለምሽ እንጫል ጊዜ ምን ግብት ሊደርስቶ ለሞቱ ሲንጫኑ ኤካ እሱ በበጣም ታክስ ምን እንገሽ ኮንትራት ሞሽነች እንገይሰስ ደሱ እንደሱ ኮንትራቱ ተመለሽ ይመጣል